Anatu nama caalaan yoomuu sin gootu qaalii hagam aasaan kee tolee beekumsa feete dhaali. Rakkoon na qabe jettee tasan darbatin ceekuu barri kamuu ni darba addaan hin kutin seequu. Rakkoo adda addaatiin keessi kee yoo orfamu keessi gammadee miti ilkaaniin kan kolfamu. Rakkoo kee xiyyeeffattee asii fi achi labdee umurii ijoollummaatiin sammuutti keetiin cabdee ilkaan kan keetiin kolfi rakkoo garaa kee dhiisi keessa gaddaan guutame ilkeemmoo gammachiisi. Rakkoon illee qormaata ittillee jira namuu sammuun cabden deebitu akkasiiniiti lamuu. Rakkoon garaa kee keessaa guyyaa eegdi salganii garuu gaafa siin baate ifa biraa arganii. Rakkina darbuuf jettee ofitti muriin dabaa rakkoon addaan tuulame guyyaa tokko siif cabaa. Anatu nama caalaan yoomuu sin gootu qaalii hagam aasaan kee tolee beekumsa feete dhaali. Rakkoon na qabe jettee tasan darbatin ceekuu barri kamuu ni darba addaan hin kutin seequu. Rakkoo adda addaatiin keessi kee yoo orfamu keessi gammadee miti ilkaaniin kan kolfamu. Rakkoo kee xiyyeeffattee asii fi achi labdee umurii ijoollummaatiin sammuutti keetiin cabdee ilkaan kan keetiin kolfi rakkoo garaa kee dhiisi keessa gaddaan guutame ilkeemmoo gammachiisi. Rakkoon illee qormaata ittillee jira namuu sammuun cabden deebitu akkasiiniiti lamuu. Rakkoon garaa kee keessaa guyyaa eegdi salganii garuu gaafa siin baate ifa biraa arganii. Rakkina darbuuf jettee ofitti muriin dabaa rakkoon addaan tuulame guyyaa tokko siif cabaa.